بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جالتم توتا كبجم توتا هردو توتا سكنتا كنا كتاتا حواسك يا بياريات كابا كبت بقربين رمضان برا كومتو كوفي بافولي أفو تامي جحب فاتين إسنجاي ورا خيري رمضان يكون قبل ولي كبت ربنا هاتاجي أكما بيكم رمضان تهو كفامي رمضان جيجيرما namni addunyaa tana keessatti akkuma beekamu seminaara yookaan ammoo leenjii guyyaa tokkootiin waa'ee jiruu duniyaa keessatti jijjiirama guddaa fida. Garuu ramadaana keessa seenee keessaa bahuu malee yookaan qaama isaa jijjiiruu malee yookaan ammallee huma jijjiiruu malee yookaan daldalatee shaqqale jechoo malee yookaan ammallee nyaatee furdadhe jechoo malee yookaan rafee harabaafadhe jechoo malee fatara irraa fatara fi akiratti illee boqannaa barbaadaa duniyaatti illee boqateetu man bira kutaa jechuudha. Yookaan akiratti illee bu'aa barbaadaa duniyaa marratti ammoo shaqqalatee ta'a akiraallee rabbi irraa barbaadaa jechuudha. Kanaa wal qabatee yeroolee garaagaraa wanta mul'atu tokkotu jira. Rasuulli alayhi salaatu wassalaam anna daafatu maal jedhani min al-imaani jedhani laakiin qulqullinni imaana irraa akka ta'e rasuulli alayhi salaatu wassalaam idduma himanii jiranitti hawaasni kenna maabraatii masjida keessaa yoo laalan yookaan qulqullina mana fincaanii yoo laalan yookaan minxaafii lafaa yoo laalan osuma imaama qabu osuma koree qabu osuma eegana ammallee kaadimman biroollee kajii ramadaanaa keessa ummata islaama tajaajiluudhaaf qophaa'an osoo qabu akka wayii jira. Mee waan kanarratti Sheekh Abdurrahiim maal jettan? Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Dhaamsa waa'ee simannaa ramadaanaati wal qabatu inni jalqaba ramadaanni dhufee nu bira gahe alhamdulillahi rabbil aalamiin jechuu nama gaafata. Inni ittaanu immoo masjida keessa qulqulleeffatu gibbii masjidaa qulqulleessuu mana fincaanii qulqulleessuu akkasuma ifaa sirreeffatuu fi ibaadaa ji'a ramadaanaa kana keessa hojjetan kaayyoodhaan itti qophaa'anii hojjetuu nama gaafata jechaa barbaada. Kanaafuu qulqullina masjida keessa qulqulleessuu gibbii isaa qulqulleessuu ifaa isaa sirreessuu afaa isaa tolchuu fi qulqullina mana fincaaniitti wal qabatee waan keessa sanitti barbaachisu hojjetuun nurraa barbaachisa. Amma qulqullinni duraanillee osuma barbaachisu masjida keessa qulqulleessuun gibbii masjidaa qulqulleessuun mana fincaanii qulqulleessuun osuma dura barbaachisaa ta'u namatu ji'a ramadaanaa kana keessa hedduminaan waan itti argamuuf waan duraa yeroo gabaabduu salaatee biraa ba'uu dhiisee yeroo hedduu keessa oolu qulqullina hanga duraanii caalaa jabeessanii eeguun sirriitti barbaachisaa jechuu barbaade inshaallah. Waan kana mee inshaallah sheekni keenya Sheek Ibraahim irratti waan dabalamtu jira. Yeroolee garaagaraa masaajidan eegana ammallee ifaa gahaa osoo qaban hawaasa gahaa osoo qaban duniyaallee osoo qaban namaaf namoomni silaa tartiiba godhamu ullee osoo keessa jiru fakkeenyaaf masjida keessa yookaan masjida keessa yoo ampuulii takka lama qofa kaanii dukkanaa kan namni qura'aana rabbii keessatti qara'uu qabu sababa ifaa karakkatu jira. Inni lammaffaa dargaggeessaaf dargaggeettiin ji'a ramadaanaa kana keessa gadi bahanii eegana ammallee maatiidhaan taraawiha fa'a salaanna jedhanii naannolee dukkana sababa taasifachuudhaan karaalee hin barbaannetti deemanii jechuudha. Waan kana namni harama kana xinneessuudhaaf kaayoo ummanni gara masjidaa gara galeefsan haala mijjeessuudhaaf namni akka waan dhabeetitti amma ummata qalbiin isaa keessa qulqulluu hin taane naannoo isaa yoo dhaxxanii jettan naannoon isaa qulqullina ajaa'ibaa qaba. Ofii qalbiin isaa tokkichummaa rabbiitiin walitti hariiroo hin qabu, qulqullina qalbii hin qabu, qulqullina dachii qaba, qulqullina mana amantii isaa qaba. Hawaasni muslimaa namni qalbiin isaa tole, namni jidduun isaatiif rabbii nagaa qabu. Manni rabbii yeroo inni xuraaheetiin yookaan namni achi dhaqeetumaan achitti fayyadamuun yookaan iddoo wudu'aa haala mijjeessuu dhabuun walii galaatitti mee akkaataan silaa shari'aan islaamaa nurraa barbaaddu haalli hawaasni keenya keessa jiru. Bareeduma silaa keessotti rabbi nuu kenne san ummatatti gadi mul'ifnee ummata kana hawannee iddoo namni guyyaa keessa oolu ka eegana ammallee galgala keessa hara baafatu iddoo namni qura'aana keessatti qara'eetiin jijjiirama itti fiduu danda'u yuunivarsiitiin kaleessa ummanni sahaabaa keessaa bahe mana rabbii kana masjida laakiin ammoo amma kenna namni haalli mijjaa waan hin jirreef keessaa gadi dheessa kanaaf mee waan kanarratti maal yaada maal dabartan? Bismillahir Rahmanir Rahim alhamdulillahi rabbil alamin أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا نجا في رحمن ربي فهاف سينسا كابكتي بتي بكجرتن هندا تسين راجرات وجهة اتيان سودان بقى باتي بركة أسمرا إسلاما جاء رمضان تين إسنجه جهة أني أكو مسنجتن أستاذي دام سوان كان رتك أبو أنكني بكلام جرا سببني wanni kun ta'uu danda'eef jiini ramadaana ji'a silaa shayxaanni itti hidhamee toltuun hedduun keessa daragamu tahuu wajji hawaasni keenya yeroo wanni akkanaa kun irraa argamu qeerroo keenyarraa shamara keenyarraa wanni akkanaa argamu ni agarra. Garuu wanni kun sababa maalii ta'e jedhuu dandeenya. Sababa
namni tokko mirgaa fi dirqama ofii beekuu qaba beeytanii warri masjiidaa kunis imaamnis tahee koreen mirgaa fi dirqama ofii beekuu qaban isin wanni koree masjida irratti si godhaniif wanni imaama masjida irratti si godhaniif gaheen kee maali rasuulli rabbii gahee maal dalagaa ture salawaatu rabbii wasalaamuhu alayhi yeroo ofii sanitti maal dalagaa ture kanaaf khidmaa hawaasatiin koreen dabarsuu qabdi يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول ربي في رسول أوات حواس كدمون حواس مال كدم سبل قافوا بري قورم بري ولتك أبنمو مسجد إفا إسا مجسنة كيس إسا أفا إسا إفا إسا ألاف كيس إسا مداك سوق أبنمون أجمعتي والديبو وان غرغرا أكا بينوسان هندن دوبانو كناف حواس كدمون إسن الرحاجرات أكاسوما يو حواسني ولتك أبن salaatamuu fi qaba hawaasa fakkeenyaaf hundi isaanii yoo ka dhufan taate salaatamuu fi qaba sababa kana yoo ma fakkeenyaaf ka tursiisan taate waan biraa yaadamuun hin malaa jechuudha qeeroon keenya gayyaa'uu danda'a rasuulli rabbi alayhi salaatu wasalaam hadiisa sahiha keessatti idhaa ra'aahum ijtama'uu ajjal wa idhaa ra'aahum abxa'u akhar salaata yoo namni baay'atee ka dhufu taate sa'aatii jedhaniin kaan akka sila hijraa kalandarii jedhanii sa'aatii aganarraa haga kanatti salaatamuu qabasanii miti كشريعة كيس جرو حديث صحيح كيس جرو حواس نيو ولتي قبن شمرا ديرن هند إسانو يو كسينو تاتي أريف تشيسو فين بريد صلاة نيدا فانيو في الرجالين أكسوما كران لين قرامو في قبل دبرتين كران اسم باتون قرامو في قبل دير اللي كران أدا كبهونف قرامو قبايا شو اتيان سودان مرجي حواسا شريعة إسلاما كيس تيجما يو مرجي حواس نبيتاني كوليجات ددتبا مرجي حواسا مرجي إسانيون أيجمين أكوان أما فكيني في سر إنه حواسني تكونوا صلاة هايوجدي أكوان شريعة بلست العالمة إمام كنا برد يجو رسول عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال رسول ربي دين الصلاة نو صلاة يا رسول ربي برتوني في جولن نجلا لفني مناتي دجانا يعني كناف أكا يرون صلاة مو ركون كن نفرم جريات يوان نكون فرمه ركون كورس نفرم إني موتو كدما حواسا إسا هندقتنا حواسا فحالا مجيسو مسجد كدمو واني كوريسي قدنيف واني إماما سي قدنيف حواسا كدمتو في دانغا أنغو كيساني مرغا في دركا ما قبضن هندقتنا سنين جلا وصلى الله عليه وسلم ما شاء الله ربي سن الرجالتو يا دبا بريدان وكاني أكما إيغانا مليج القبر رتي تقول أفيالي واني بربادمو مسجدني يونيفرسيتي كوليجي وري ربي تأمني كيسات لينجي قبو تاودا واني حالي مجاهن جراتو قبا أما نمني كينا بوتان إني رمضان كيسا لي هوتيلا كيسا واني هوتيلا كيسا تيسي سومالي هو كجر متاتي مجاهن اللي ساساني غرو مساجد كيسا تيوت سري سمالي ادو نمني بوقنا تقول نمني أما مسجد كيسا تاي بدي دلقو إيغانا أما ليني كامفتا غرو هوتيلا كيسا يوتاي نفسي يافي وانتي غرا إيغانا إسا شاغلي صاحبني إسا شاغلي نمني دينين كمني نانو سني تتكفيتين كارورا سني راس مكسوم لاجيتو كناف مساجد سريسون ادو كلنا منا فينچاني كيسا تم يولا لا منا فينچاني كيسا وسينن منو مدارا بافتون خلاص اكا وان نمني تو كيسا هنگليتي لكن أما فكينا بوجاتا تو كوسو أشي كيسا تكاتراني جيان يرو لما سدي نمو دفه كلسي اوسوتاسي سنيتي كلنا بريد على نمني يو نجري نموتا يوكاني أبوتي كبين ناس تاو دندا نمني فيادان والقباتي نمني عفورة هندان تين نجراتو دندا أشتما كيسا تام نمني مسجدة تود أن نجرا مالي فيو كجر متات كلنا رافعي كان يرو جنو مساجد أمر جتشوكي نمتي مسجدوتين أكسل عبر بعد موت حواس إسلاما قلبي نما كيلومتر ميك أديماني ترى كان اللي جرا كأسوبر جرا نمو من الرئيس اللي جرا نتي مسجد كان ركني تومان فاجر أني كتي صلاة اللي جرا كن هندي مالي والقباتي يو كجر متات إيه رمضان في أكا قبرون ربي إبادة كيسا تيجي جيفتني حرك تبافتني إدو إيجانا بقولنا إساني إدو وشنانا إساني إدو ديني إيجانا وانغرا غرا إسان إدو البرسيساني تبرة تنتاوراف حال مجتان أمتا كنا أممو برباكي سارا كنا فوازني كنا وري كوري وري أنغورا بيسيت كنير أنغون تنتي أمتا تياجلو دامالي أنغون تينا يوكان أمالي أني هوغانا رجلاني أشمرت تاني كمان كيسة داربافتون إمانا فينشاني كيسة يوكا مسجدو ما كيسة تو يوكان أمو إفان كيسة نجر كإفان على كيسة نجر كإجولين راس ما كيسة إيجانا دكنا داو قول أتاني وانت غرا حاجة نمني بديدة لقول لي بديدة لقول تكتي ترتيبوتي حالة بديدة حالة متجسو سنتاني حالة إبادة في أكاسم أمالي حواسني مسلمة خيري تجرقة حالة متجسو رتي جاي كنا هابانو سنجرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.